Jireenya kana keessatti yeroo waa barbaaddu namni hundina deeggareettee hin eegin, yaadni kee nama hundaaf hiika qaba jettee hin eegin, namoonni baay'een yaada ati eegaree keetiif qabdu duubatti dhiibu. Namoota kana keessaa baay'een isaanii hiriyootaa fi maatii kee ta'u. Isaan sitti kolfuuf si shakku gowwaas hin jedhu. Namoota kana dhaggeeffachuu hin qabdu. Of dhaggeeffachuu qabda. Sagalee guddaa keessa kee jiru dhaggeeffachuu qabda. Sababni isaas yoo isaan barateesse waan isaan sitti dubbatame hunda fudhatte jireenyi si dhidhiita. Xurii fuula kee irratti darbanii akka ati gatii hin qabne sitti himu. Addunyaan negatiiviin kun akka si rukkutu hin eeyyamin. Akka si injifatan hin hayyamin. Ofii keetiif dhaabbachuu jalqabuu qabda. Isaan ofirraa ittisuu jalqabuu qabda. Namoota jireenya isaaniitiif homaa hin hojjenne kana hunda irraa fagaadhu. Namoonni kun summiidha. Imala kee irratti sitti duulu. Isaan dammaqinaan sirratti hojjetu. Yaani namoonni kun sirratti qaban dhimma kee miti. Hamma akka deemtu kan murteessu si qofa. Carraan siif jiru daangaa hin qabu. Yoo daldala jalqabuu, hojii jalqabuu, addunyaa irra naannoo hawaasa keessatti jijjiirama fiduu waan gochuu danda'a jettee amantee hunda gochuu dandeessa. Kan danda'a jedhee yaaduu fi hin danda'u jedhee yaadu yeroo baay'ee lamaan isaaniiyyuu sirriidha. Nan danda'a yoo jettee dandeessa, hin danda'u yoo jettee hin dandeessu. Sadarkaa ofitti amanummaa kee hanga tokko ijaaruu qabda. Yeroo isaan yaada kee irratti falman, fedhii injifannoo kee irratti bobaa dabalu. Balbaloonni hedduun sirratti cufamuu danda'u. Wantoota hedduu ati barbaaddu dhabuu dandeessa. Hojii baay'ee jettee si qacaruu dhabuu danda'u. Namoonni abdii kutatu. Garuu nama sodaa hin qabne ta'uu kee of keessatti murteessuu qabda. Nama kaayyoo fi addaan hin kunne ta'uu qabda. Kufaatii akka bu'aa dhumaa keetitti fudhachuu hin qabdu. Namni kamiyyuu abjuu kee irraa si hambisuu hin qabu. Yaanni namoota akkasii danqu hin hayyamin. Yeroo shakkan bu'aa keetiin isaan ajaa'ibsiisuu qabda. Namni kamiyyuu yookaan wanti kamiyyuu abjuu kee akkaatu hin hayyamin. Yoo nama guddaa ta'uuf ija jabaatte waan kanaan dura hojjettee hin beekne hojjechuuf. Yoo ija jabaatte daangaa kanaan dura dhaqxee hin beekne bira deemuuf. Yoo ija jabaatte waan yaadde caalaa galma geessa. Jireenya keessatti yeroo hamaa yeroo darbitu kan akka yaadattu barbaada. Jireenya hamaa sana keessatti hin awwaalamtu. Jireenya hamaa sana keessatti hin haftu. Yeroo dhukkubii keessa darbitu rakkachaa hin jirtu. Humna ijaaraa jirta. Obsa ijaaraa jirta. Injifannoo waan barbaachisu hunda ijaaraa jirta. Yeroo sodaa ofirraa qabdu sodaan haala yaaduu hin qabneen akka yaaddu si taasisa. Waan hojjechuu hin qabnes akka hojjettu si taasisa. Garuu yoo amantii ofirraa qabatte waan faallaa kee deemu beekuun si hin barbaachisu. Yoo amantii ofirraa qabatte abjuu kee galmaan ga'uuf hagam akka fudhattu beekuun si hin barbaachisu. Gaafa amantii ofirraa qabdu abjuu kee irratti hojjechuu irratti xiyyeeffatta. Waa'ee boruu yaaddamuun si hin barbaachisu. Carraa har'a qabdu hunda irratti xiyyeeffachuu qabda. Qaamaa fi onnee kee guutuudhaan ati carraa har'a irratti yoo xiyyeeffatte boru ofii isaatiin of tiksa. Ofitti amanuu qabda akka milkooftu, akka dandeessu. Ofitti amanuu qabda. Nan danda'a jedhii ofitti himi. Wantoota na qunnaman hunda furmaata kennuu nan danda'a jedhii ofitti himi. Ati kan of beektu caalaa jabaadha. Ati kan of beektu caalaa gochuu dandeessa. Ati kan of beektu caalaa deemuu dandeessa. Yeroo gufuu irratti xiyyeeffachuu dhiifte, yeroo yaada namootaa irratti xiyyeeffachuu dhiifte, yeroo gatii si kafalchiisu lakkaa'uu dhiifte, yeroo dhiibbaan keessa kee jiru dhiibbaa ala jiru caale, wantoota adda addaa si mudachuu danda'a. Namoota abjuu kee akka dhiiftu sitti himu qunnamuu dandeessa. Dhiibbaa abjuu kee dhaabisiin jedhu mudachuuf deemta. Haala ulfaataa keessatti akka abdii kutattu sitti dhaga'ama. Sababni isaas akka waan jireenyi irra deebitee si miidhaa jirtutti sitti dhaga'ama. Namoonni ciccimoo milkaa'inaan hin ibsaman. Kufaatii isaaniirraa akkamitti akka ka'aniin ibsamu. Namoonni yoo ati yeroo keetitti fayyadamtes yoo yeroo kee guddees si maraachisuu barbaadu. Maraataa itti fakkaachuu dandeessa. Garuu keessa kee kan beeku si qofa. Eenyu waliin of marsitee jirta. Namoota gatii kee gadi buusan. Abjuu cabsisoota jireenya kee keessaa isaan baasuu qabda. Deeggarsa argachuuf namoota biroo ilaaluu dhiisuu qabda. Keessa kee ilaali. Akka leencaatti of dura malee of booda hin ilaalin. Leenci osoo homaa hin argatin of duuba hin deebi'u. Nan danda'a jedhee ofitti himi. Humna nan qaba jedhee ofitti himi. Qormaata kana keessa nan darba jedhee ofitti himi. Diddaan baay'een si qunnamuu danda'a. Sitti kolfuu danda'u. Kun amila kee tuquu hin qabu. Iddoo abjoottee ga'uudhaaf rakkoo kana keessa darbuu qabda. Addunyaa kana irratti wanti ulfaataa ta'e osoo sodaa qabdu, osoo shakkii qabdu miira ga'umsaa dhabuu osoo sitti dhaga'amu dabalataan ofitti amanuudha. Gaafa ati mo'attu eenyuyyuu si amanuu danda'a. Warri daandii abjuu isaaniirra jiraniif kana jechuun barbaada. Akka dadhabde nan beeka. Irreen kee akka dadhabe nan beeka. Sammuun kee akka dadhabe nan beeka. Akka dhiphatte nan beeka. Yeroon kun yeroo gaarii jireenya keetii ta'uu dhabuu danda'a. Garuu itti himi warra abjuu kee akka hin dhugoomne barbaadu sanatti gochuu nan danda'a. Yoo isin na hin jaalannes gochuu nan danda'a. Yoo isin na hin barbaannes gochuu nan danda'a. Yoo isin na dhiiftanis gochuu nan danda'a. Yoo na gantanis gochuu nan danda'a jettee ofitti haasa'uu qabda. Yeroo tokko tokko jabeenya jalqabaa yaadaan raawwatama. Gochuu akka dandeessu ofitti himuu qabda. Sin ajaa'ibsiisu yoo akkanatti ofitti amante. Halkan kana osoo akkas ofitti amante hirriba gaarii hin raftu. Yoo ofitti amante mataa kee ol qabattee hin deemtu. Yoo ofitti amante qaama hunda hin sodaachiftu. Yeroo kamiyyuu fi iddoo kamiyyuu keessatti yoo akkas ofitti amante murteessuu dandeessa.
waan hunda nan danda'a jettee waan hunda nan mo'a jettee itti gaafatamummaa jireenya keetii ofitti fudhachuu qabda. Sammuu kee fi hafuura kee sochoosuu qabda furmaata argachuu akka dandeessuuf. Ammallee hin xumurre kaayyoon qaba kan ani galmaan ga'uu qabu. Hojiitti seeneera hojii hin xumurre tokkoon qaba. Ani akkasitti hin dhiisu jettee keessa keetti haasa'uu qabda. Kana gochuu keetiin hin qaanoftu, hin gaabbitu, hin boossu. Haali yoo nama dhukkubsellee ofitti amanamummaa kee baay'ee cimaa ta'uu qaba. Namoonni yeroo si shakkan sitti qoosan homaa miti. Namni hundi yaada mataa isaa qaba. Jabeenyi, ciminni, murannoon guddaan keessa kee jira. Waan hordoftaniif baay'ee galatoma. Viidiyoon kun barbaachisaadha jettee yoo yaadde subscribe, comment, like godhaa.